Har'a qophii keenya keessatti qophii monoksummaa yookaan immoo jireenya kaawwalummaa maal fakkaata kan jedhu keessummaa addaa isinii qabatee dhiyaaneera. Daandii dheeraa kaawwalaa Dabra Libaanoos irraatii ganama kaatanii amma sa'aatii kanatti imaltanii waan dhuftaniif kabaja guddaa isinii qabna. Qabxii gaariin naa dhufee ganaa yuunivarsiitiin deemee eebbifama yookaan immoo waan akkasii dorgomeen ganaa damooza gaariitti argadha jedhee miti kanan tamaraa jiru sa'aatii sanatti yoo xiqqeef jedhee immoo barnooti gaafan baradhee maatirikii fudhadhu immoo qabxii gaariitu dhufee kan dubbatamus hin jira kan hin dubbatamnes hin jira karaa baay'een fatanaan dhufeera akkan gadaamii seenne akkan immoo koosne akkan gufadhee chittafuuf wanta baay'ee yaadii godhamaa tureera. Kun warri mana kosee wayyaa akkasii uffata deemuu ergama waaqayyoo fakkaatuun bareedu akkas jedhanii kan jedhanii immoo fiigichaan dhufanii keessa galanis jira. Ano si wama bako Yesus michuko firre kon argani undara kinako. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya utubaa yeroo kiristaanotaa jedhu jalatti nu dhaggeeffachuudhaaf sonooftanii nu eegaa kan jirtan bakkuma jirtanitti hundumti keessan akkuma sa'aatii keessanitti maqaa waaqayyootiin akkam bultanii akkam turtan akkam sa'aatii kana geessanii amiin waaqni abboota keenya waaqni qulqullootaaf waaqni keenya waaqni tolootaa Waaqni wareegamtootaaf waaqni monokosotaa waaqni abboota keenyaa waaqansaa maqaan isaa baraan gabaratti samiidhaan galafaatti ergamootaan ganamaatti galgalaa sanga ganamaatti kan galatamuuf kan ulfaate nuufaa ta'u deessee kan nuuf laattee baatiin kan wajjin godaantee qulqulleettiin qulqullootaa giiftiin haati gooftaa qulqulleettiin dubreen maariyaam isheenis uumaadhaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti maqaan ishee kan kabajamee fi olul kan jedhe nuufaa ta'u qulqullooniif toloonni waaqayyoos akkuma kennaa qabanitti Maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa keessatti egaa akkuma baratame qophiin gaa'ilaa qophiin lubummaa qophiin tajaajilaa fi qophiin monoksummaa keessatti kan dhiyaate ijaarsi mana kiristaanaa fi manni kiristaanaa akkasumas hundeeffamni ishee bu'uura kan akka ta'e beekama egaati qophiiwwan adda addaa isin biraan ga'uun keenya kan yaadatamudha har'a qophii keenya keessatti qophii monoksummaa yookaan immoo jireenya kaawwalummaa maal fakkaata kan jedhu keessummaa addaa Sini qabatee dhiyaaneera keessummaa keenya yeroo jalqabaa egaa keessummaan keenya irraa baay'ee jaallattanii fi waan baay'ee irraa qooddatan jennee amannu keessattuu umrii dargaggummaa shamarrummaa keessa kan jirtan waan baay'ee irraa hubattan yaadannoo fi irraa hubattanii keessummaa kabajamoo ta'anii Maahooy Atsada Maariyaam Tsaggaayee jedhamu isaa wajjin turtii taasisneet waa'een jireenyi monoksummaa yookaan kaawwalummaa maal fakkaata kan jedhamu egaati waan baay'ee irraa hubannaan gaxumura qophii keenyatti wajjin ta'an affeerraa keenya qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaatti keessummaan keenya Maahooy Atsada Maariyaam Tsaggaayeeti wajjin turaasin jenna. Maahooy Atsada Maariyaam baga nagaan gara miidiyaa Sootiriyaa keenyatti nagaan nu dhuftanii sa'aatii keessan aarsaa taasistanii daandii dheeraa kaawwalaa Dabra Libaanoos irraatii ganama kaatanii amma sa'aatii kanatti imaltanii waan dhuftaniif kabaja guddaa isinii qabna baga nagaan dhuftan jechuu jaallanna. Isinis baga nagaan dhuftan. Guddaa galatoomaa jenna. Egaa jireenya waa'ee monoksummaa kaasnee taphachuu keenya yookaan immoo gaarota garaagaraa kaasuu keenyan duratti mee Maahooy Atsada Maariyaam Tsaggaayee eenyu isaanii gara kaawwalummaatti yookaan gara monoksummaatti tun dhufin dura eessatti dhalatanii eenyudha akkamitti guddatanii jennee gabaabsinee hamma jireenya monoksummaatti dhufuudhaan duratti mee seenaa keessan waan xiqqoo hordoftoota qophii keenyaaf yookaan immoo miseensota maatii miidiyaa Sootiriyaatiif Atsada Maariyaam ebaluudha jettanii gabaabsitanii amma jireenya monoksummaatti kan jiru sana mee nutti maatii achitti haa jalqabnu maaltu jettu? Kan inni dhaladhe godina Qeellam Wallaggaa yookaan Dambidoolloodha godinni koochuudha. Aanaa Laaloo Qilee Nalalo kile keessatti kan naladde guddadde mana barnoota illee xiqqoo ammuma fidala waan matsaaf dubbisuuf nu gargaarutti waan tamaaressi achumatti kan barnoota tamaan barataa ture
Sabooda abbaan koo qeesii turanii yeroo hundaa bata kiristaanii yeroo isaan deeman ani daa'imummaa kootti baay'ee isaanii wajjin nan deddeebi'an ture bata kiristaaniitti jechuudha. Maalummaa mana amantaa beekeetu hin taane daa'ima mi'aasaan beeku zim jedhee abbaamti koo wanta deemuuf isaa wajjin hin deema. Tumni isaa wajjin hin deemu isa karaa kaayinaatiin karaa seenan qabu harmootiin karaa seenan qabu hundumti isaa seera qaban garuu daa'ima waan hin ta'eef zim jedhee karuma dhiironni seenan seenaa karuma abbootiin seenanis nan seena daa'ima waan hin ta'eef hin beeku ture jechuudha. Tuman kanaan abbaa koo wajjin deddeebi'ee bata kiristaanii deemu jaalalli mana amantaa na keessa bulaa dhufee baay'ee bakka lapheen koo fedhi koo dhibbatti waa'ee barnootaas gaafa dubbatan waa'ee waan biraas waa'ee guddadheellee barnoota erga barnoota gara kutaa 5-7 ga'ee waa'ee gaa'ilaallee yeroo isaan dubbatan fedhi koo bakka bata kiristaanii keessatti waan hin guddadheef dhibba fedhi koo lapheen koo kan itti naqabameeru waa'ee mana amantaa bichaadha jechuudha. Saboodatu kanaan bata kiristaaniitti deddeebi'u isaaninnati daa'imummaa koottis immoo faarfannaadhaan isa ijoolleen sanbata timirti beetii tamaarsiisa barsiisan jiru. Isaan birattis hin barannaa faarfannaa sinnannaa maatiinis immoo sa'atii maatiidhaaf ajajamnutti waan haadhaaf abbaa keessan kabajaa jedhuuf giddeetaa isaaniin hin kabajnaa wanta isaan nu ajajan hundumaayyuu hojjennaa. Nutis yeroo bata kiristaanii dhaquuf fedhii qabnu yeroo nu isaaniin gaafannu fedha keenya nu daangeessanii dhaqaa nuun jedhu yoo ofii hafanillee nu ergu yoo isaan dhaqanis immoo wajjiniin deemna. Ituma kanaan jedhu fedha waaqayyoo ta'ennaan barnootas gara xumuraan ga'ee fedhiin alaamaan koo sanumadha. Waa'ee mana waaqayyoo jiraachuudha. Wanta waaqayyoon kadhadhu yeroo hundaa wanta gaariillee hojjechuu yoo dadhabe yookaan akka abboota duriillee yoo ta'uu dadhabe eebbumti isaanii barakatii warra abboota duriillee akka inni narra buluuf manuma kee keessa jiraachuuf carranaa ladodhee waaqayyoon kadhachaa ture. Bata kiristaaniidha yeroo barsiisan immoo wanti hundumtuu hin darbaa jedhanii yeroo barsiisan sammuu keessatti kan na deddeebi'ee hin darba kan jedhamu samiinis laftis hin darba dubbii sagalee koo qofaadha kan hin dabarre jedhamee wangeela irratti yeroo qiddaaseen qaddafamullee jechi kun gaafa jedhamu keessa kootti qabeenya gaarii qabaatanis malkii gaarii qabaatanis bakka jireenya namatti tolu biyya lafaa irratti rakkina tuun argin dhiphina tokko tuun argin yoo jiraatan iyyuu akka inni darbu sammuun koo dhibbatti na hubate akka inni bu'aa hin qabne jechuudha. Isa booda bakka manuma keessa jiraachuu akka hin jiraadhu oobdii mana keetii xaragee garbitti makee ta'ee keessummaa dhufuuf illee miila dhiqee karaa bata kiristaanaa keessatti hojii hojjetamu wajjin irraa eegamu hojjedhee akkuma jiraadhuuf na gargaaradhee waaqayyoon kadhachaa ture. Fedha koo bara dheeraadha kun. Utuun kanaan jedhee waaqayyoon kadhadhu haati tokko dabrii keenyarra haati tokko monokseedha iddoo sana dhufani. Mana kosaatiin kan jiran nama guguddaadha akka naannoo keenyaatti. Maanguddootadha. Maanguddootadha namni durbummaadhaan dhiiras ta'ee dubaras ta'ee kan durbummaadhaan mana kosan hin jiran ture. Yeroo sanatti dulloomanii ijoollee horanii guddisanii iddoo qabsiisanii kan mana kosan bichaadha akka dabrii keenyaatti yeroo sana kan jiranii. Isa booda haati kun dhufan iddoo keenya subaayee qabachuu dhufan isaan sagantaa faarfannaa baafachuu wayii qabu turanii isaaf jedhanii dabrii Qidduus Mikaa'elii keenya sanarratti subaayee galuu dhufanii isaanii wajjinii wal barree gidi keessummaa yeroo dhufu keessummaaf waan godhamu hundumaa nuyi ijoollee faarfattootaa wajjinii wal tabaabbarree waan gargaaruuf isaanii wajjinii wal barree silumayyuu fedhii isaanii keessaa gaafan haala isaaniirraa laallu haala adeemsa monoksinaa monokosuun faayidaa maalii akka inni qabu warra monokosan maal akka isaan hojjetan tsalooti isaatii eeganii akka isaan kadhatan qanii itti gizee meeqa akka inni kadhannaan kadhatamuuf giddaajii akka inni jiru hundumaa immoo isaanirraan bare isaantu nu barsiise sabooda fedhan duraan qaburra baay'ee keessi koo bakka naguutame bakka baay'ee humnaa ol itti gammadaan deeme isa booda isaan achuma dabrii sanarra turanii isaan dabrii sanarra tuma isaan taa'aa jiranii anis barnoota
barataan jira yeroo isaan dhufan barnoota irra jira. Barumsa addunyaa barataan jira. Barumsa addunyaatuun barataa jiru maatii mahoo bira taa'eetuun gargaaraa jiru garuu lapheen koo tasuma waa'ee biyya lafaa waa'ee ganaa fuudhee heerumanii mana dhaabanii ganaa ijoollee horanii yookaan immoo isaan tamaaraa jiru sanarrayyuu qabxii gaariin naa dhufee ganaa yuunivarsiitiin deemee eebbifama yookaan immoo waan akkasii dorgomeen ganaa damooza gaariitti argadha jedhee miti kanan tamaaraa jiru sa'aatii sanattiyyuu murteesse lapheen koo murteesseera. Isa immoo yookaan jaalala waaqayyoo ta'uu danda'a jammarumayyuu akkaataatti yaaddi kun na keessa dhufe immoo waaqayyoo fannisaa jechuudha daa'imman waan kaa'ameef isa boodatuun kanaan barnoota kana baradhu haadha sana bira deddeemeen bubbula galgala. Isaan umriidhaan guddaadha moo umriidhaan fagaataniitu moo akkuma keessanitti jiruu sana naannuma shamarrummaa keessa kan jiranidha umriin isaanii jechuun faaruuf baarfachuuf kan dhufan jedhu sana keessatti ilaallee sana kaasuu. Isaan yeroo nu bira dhufanii kan isaan monokkosanii dingilinaadhumaan monokkosanii idimeedhaan na caalu. Yeroo iddoo sana dhufan naannoo waggaa 35 wayis 37 hin ta'u jedhee mangimmitiidhaan yoon gammatu akkasiin natti fakkaata. Isa duras immoo fatanaa baay'ee dabarsaniiru ati kun. Dhalootaan achuma dhamuu isaan iddoo biraadha. Dhalootaan gullisoodha nama gullisoodha. Naannoo Wallagga ta'an jechuudha. Achuma godinuma keenya jala ta'anii gullisoo jedhama bakki isaanii itti dhalatanii guddatanii. Waamicha waaqayyoo taanaan jaalala isaa taanaan gara isaatti bakka isaanis ijoollummaa isaanii kaanii mana waaqayyoo keessatti guddatan malee maatiin isaaniillee amantaa biraadha. Haadhaanis abbaadhaanis jechuudha. Garuu jaalala waaqayyoo waan ta'eef isaan immoo jara keessaa filatamanii dhukkubsataniillee naannoo waggaa 9 kan isaan ciisan. Ciisanii rimmillee yeroo isaan itti kalee gartokkee cinaacha isaanii kanallee qabate mana awwaalaatti namni isaan kaasu namni isaan gaafatu dhabame fatanaa baay'ee kan dabarsanidha. Haadhaa ulfaatoodhaaf kabajamoodha. Jireenya amantii abbaa koorraa yoon tamaareyyuu adeemsa amantii ijoollummaa kootti abbaan koo yoon tamaarsiseyyuu jireenya monoksinaa maal akka inni ta'e bu'aa maalii akka inni qabu akkaataa hunduma isaayyuu isaanirraan baradhe. Isa booda isaan biratti dhaqeen galgala dhaqeen bulaa haadha koo waan barbaachisu nan hojjedha maatiif nan ajajamaa bakka faarfannaattis guyyaa shaakalli jiru nan naqaa gaafa faarfannaan faarfatamus ijoollee wajjin nan faarfadhaa timirtii koo sinafuu immoo isana sanumatu gargaaraa. Isa booda abbaan koo gidduutti dhukkubsatan. Abbaan koo gaafa isaan gidduutti dhukkubsatan abbaan koo sun immoo isanaa fi nisaadha abbaan isaa abbaa gaabbii isaaniidha. Isa booda abbaan koos bakka fedhii abbaa kooti baay'ee gara isaaniitti akkan siqee kaayyoo mo'isuun qaban akkan baradhuudha baay'ee kan isaan barbaadaniif kan isaan fedhanii. Abbaa keessan keessas kun hin dhufe yeroo booda akkan fedhiin sun akka jira ta'eedha. Sirriitti jira. Ana durseeyyuu abbaa koo keessa jira fedhii kun. Isa booda mo'isana biratti galgala deemeetuman buluu. Guyyaas isaanii nan gargaaraa bishaanis na waraabaa fi wanta jiru keessummaanis yeroo dhufu wanta barbaachisan wanta keessummaa barbaachisu hundumaayyuu akkuma haadha koo akka isheen adeesseettidha. Jaadha isheen adeesseetiin kanan isaan laalee jaalladhu hanga irraatti isa booda isaanii wajjin taa'uun jalqabe. Timirtii fixee garuu isan taa'u kanarratti abbaan koo jiru yeroo sanan duuni garuu dhukkubsataa jiru. Dhukkubsataa jiru gidduutti isaan jaalala waaqayyoo ta'ennaan dhukkubi sun ingirii jaalala waaqayyoo taanaan guyyaa manni nama waamuu barbaadettidha. Namni dhukkubsatee baay'ee dhukkubsateef xiqqoo dhukkubsateetu hin taane guyyuma jaalala waaqayyoo ta'ettidha kan hin lubbuun nama adda antanii ta'u. Isa booda abbaan koo sun ni boqotanii garuu ituu hin boqotin immoo sanaan adaraa sitti kendeera mucaa koo jedhanii duuni. Kan maatiin hin beekne maatiin hin beekanii garuu kan adaraa kan akka isaanii abbaan koo immoo sanatti dubbatan haati koo hin beekan turani. Ummaa Yaatsada Maariyaami abbaa fi haadhaa fi daa'ima tokkodha moo kan biraas jiru si wajjin? Daa'ima tokko miti. Haati koo daa'ima 7 deessee. Ani daa'ima 6ffaadha. 6ffaadha. Gara dhumaatti jechuudha. Gara dhumaattiidha. Adda baasanii akkasitti adaraa laachuun kun akkamitti dhufe kan jedhu kun akkamitti ta'uu danda'a? Adda baasanii immoo laatanii jireenya monoksummaa kana otoo jiraattee fedhiin jedhu abbaa keessan keessa buluunsaa daa'imman 6 sana keessa adda baasanii akkamitti dhufuu danda'e jettanii yaaddusi?
akka kootti kana yaadu xinnummaa koottiin gaafa mana amantaa na fuudhanii deeman isaan adda baasan itti nimnalee yaada isaanii keessa wanti jiru jiraachuu danda'ani garuu beeku mistira kana isaan nafsi isaanii amaaru du'aniiru haati koo garuu yeroon deeroon isaanii wajjin bata kiristaanitti deddeebi'u baay'ee itti gammaddu miti. Haalichi ture sun jechuun egaa amma gara monoksummaatti haalli ture kana yoo fakkaate adeemsidha kuni abbaan keessan harmee keessanitti sin himne warra biraatti hin himne adaraa kanas yeroo laatan immoo hojjechuudha isaan sin barsiisaa turan sanatti waggaa itti himanii maatiin hin beeku kanaaf harmeen keessaniif obboleewwan keessan isaan hangafaa turanii warri sin dura jiranii qabiyyee kana gara kanatti dhufuudha yeroo kaatanii haalli ture sun maal fakkaata sin dhorkuudhaan kaane akkamitti gara kanatti ceetanii kutattanii gara kanatti akkamitti dhufuu dandeessan gara monoksummaatti. Haala kanarratti maatiin akkuma beekamu ijoolleen isaanii baratanii darajaa guddaarra akka isaan ga'an yookaan immoo heerumanii gaa'ila dhaabanii dhiiras yoo ta'e dubaras yoo ta'anii daanii ijoollee isaanii san akka isaan argan barbaadan akkoo isaanii ilaaluu barbaadu maatiin jechuudha. Fedha isaanii miti. Haati koo fedha ishee miti yeroo jalqaban beesan amma mi'a maalummaa monoksummaa maalummaa gadaamii erga barteetti gammadde malee yeroo jalqabaaf fedha ishee miti. Unkaan iseera darbee maatiin namti keenya firooti keenya karaa abbaa koos kan ta'an karaa haadha koos kan ta'anii itti gammadoo miti. Jireenya kana galuu koo maalii tuundu inni mana awwaalaa galtee maalii waan baay'eedha kan isaan jedhanii ani garuu du'a miti waanan filadhe waan itti gammadee sammuu koo murteesseedha waan ta'eef jecha isaan jedhan sana waan tokko natti hin fakkaanne fatanaa baay'ee si dabarsineerra ammoo sana wajjiniin yeroo ta'a turre yeroo tsoomii keessa kanan godhaa ture kana tsoomaa ture kana sagadaa ture jedhamee akka seeraatti hin dubbatamu hundumtuu dhoksaadhaanidha akka seera amantii keenyaatti yeroo baay'ee isaanii immoo sunni tsoomiidhaan kan isaan dabarsanii jireenya isaanii saatii matsoomii sana keessa yommuu saatii biddeen nyaatan yeroo muraasadha. Ani immoo gaasaanuma jala waan hin jiruuf giddeetaa ni ilaaltu. Barataan barsiisaa masaa waan fakkaatuuf isaanii wajjiniin baay'een tinii waan hin ta'a turee fi isaan wajjiniin jiraachaa waan hin tureef fatanaa baay'een nurratti geera. Maatiin illee kan isaanii wajjiniin gaafa gara isaaniitti citee taa'uu jalqabu gara bata kiristaanii sanatti baay'ee bakka ittiin tolle haadha kootis hin tolle obbolaa kootis hin tolle. Xiiqiif jedhee immoo barnootii gaafa baradhee maatirikii fudhadhu immoo qabxii gaariitu dhufee gaafa qabxii gaariin suni dhufummoo an dookumentiin innosi isaan immoo miidiyaa ammaa kanaan teekinooloojiin babal'ate waan ta'eef isaan gaafa seenan ilaalan dirqama barachuu qabdatti fufteedhaan inni kaan dorgomuu qabdadhanii an immoo bakka murteesseen jira jammarumayyuu kitaabolee amantii ittiin dubbisuuf ittiin hubachuuf na fayyada jedhee sammuu komansiiseetti baradhe malee sagantaa biraa qabaadhee mini jammarayyuu. Kanaaf qabxiin yeroo dhufes waan tokko iyyuu natti hin fakkaanne naaf guddaan itti hin fakkaanne sulumayyuu murteessee waan hin ta'a jiruuf isaan garuu baay'ee maatiin ittiin tolle sa'aatii sanatti baay'ee mormii guddaatu ture warra ofiin bultuufaas nuun jedhamaa ture. Seera amantii fa'aa warra balleessanii sunuun jedhaa ture. Namni sadarkaa tokkorra ga'u uffatanaa baay'ee keessa darbaa jechi baay'een isin jira karraa kana miti. Har'a yoo kabajaan wayyaa kan uffatanii bakka kabajaa gaafa ta'anii waan qallaalitti dhufe namatti ta'u fakkaachuu danda'a. Garuu ammaa isinaa wajjiniin sa'aatii ta'a turreetti yeroo abiddi nutti qabsiisan jira. Abaddu sun eessa akkatti ka'e nuti hin beeknu garuu isa waaqayyoof dhiifna. Mana keessa jiraattan keessa goojjoo sana keessa moo? Yerootti abiddi nutti qabate jira. Yerootti halkan yeroo lama ta'an immoo isaan wajjin ciibnullee billaadhaan illee morma keenya muruuf dhufanii billaallee waliin qaranii sagalee billaan dhageessisan isin jira. Waan tokko nutti fakkaataan turre rakkina baay'ee dabarsinee beela baay'ee dabarsinee saatiin tsoomii silayyuu tsoomiidha guyyaa isaanii magabbaraa hin hojjetu kan bata kiristaanii baay'ee yeroo isaan anas na barsiisan ergan guddadhee wanta akkaataatti waan eegamu hundumaa na barsiisanii
yeroo isaan hojjechuu danda'anitti isaanis ijoollummaa keessa waan jiraniif akka saayinsiitti waan jiru wanti ji'aan karaa eebbaa hewaanii nutti kenname waan jiruuf yeroo waan akkasii jiru anis gargaareen hojii san hojjedha. Isa hojjechaa ollee immoo sa'aatiitti wanta qammasnu faallee dhabnee agabuu keenya bulluu ni jira. Kun hundumtuyyuu immoo sagantaa lubbuu keenyaaf jenneeti malee maatii keenyatti cinnee isaan bira jiraannee jireenya gaarii kafadha keenyaatti nyaannee kafadha keenyaatti uffannee jireenya gaarii jiraachuun hin danda'ama ture. Garuu kaayyoo keenya waan ta'eef lubbuu keenyaaf jennee lubbuu keenya baafannaa akkaataatti abbooti durii seenaa isaan dabarsan rakkina isaan dabarsan hundumaasaa hirmaannee eebbatti arganna jenneeti malee. Waan akkatti jiraannu dhabnees miti gaa'ilaafis immoo rakkinni biraan jiraateef miti dhukkubsannees miti fedha keenyaanidha. Kana utuu isaanii wajjin haala kanaan jirru Waaqayyoof galannaa gahu waggaa baay'ee isaanii wajjin teenye isa booda mana kosufan gara Dabra Libaanos hin deeme isaan biraa. Kanaan gara Gadaamii deeme mana koseen isaan biratti deebi'ee isaanii wajjin jiraadha. Du'a bichaata danuu baasaa jechaa turre nuyi. Emmaa isaan wajjin turtan wajjin moo adda baatanii irraatti dhuftan kophaa keessanidha kan dhuftan yeroo sanachiiti. Fageenyi bakka manatti dubbatanii Wallagga lixaadhaatii kaasee amma Dabra Libaanos kaaba Shawaa jiru kun fageenyi kun amma kan akka fagaatu beektu turtanii moo akkamitti dhuftan eenyu wajjinis dhuftan akkamitti kutannoo kana dhageessan? Duratti tun Gadaamiin seenin dura immoo ima sana bira tuuntaa jiru. Maatirikii kan fudhadheen faarfannaa kolleekshinii tokko ijoollee gwaddanya tokko wajjin hojjennee turre. Maatirikii kutaa meeqafaa fudhattan? Maatirikii kutaa 10tti. Maatirikii fudhannee xumurree faarfannaa immoo yeroo kutaa 7 kutaa 6 wayin barreessaa ture. Walaloosaa barreessaa ture. Garuu birrii waan hin qabnees kan na deggaru waa'ee dhimma faarfannaa sanarratti namni nama deggaru waan hin jiraanneef waan nu godhu dhabeen guyyuma Waaqayyoo eeggatu dheen ka'aa ture. Isa booda gaafa maatirikii fudhadhee xumuruu betekiristiyaanii keenya Dabriitti dhaladhee guddadhe Laaloo Qulqulluu Mikaa'elii jedhama. Isaaniin gaafadheennaan isaan deggarsanaa godhane wanta kaffalamu jechuudha. Isa booda gwaddanyoo tokko wajjiniin kolleekshinii ijoolleen iddoo biraa jijjiiruu kolleekshinii hojjechuuf gara Addis Ababaa dhufne. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Addis Ababaan beekuun ture iddoo sanaa ka'ee amma kana fagaachuusaas hin beeku nan dhagaa fagoo katee nan beekan ture. Isa booda Addis Ababaa dhufne achi istiidiyoo Meetii istiidiyoo turre. Meetii istiidiyoodha ammoo maaster kaasitiin ganaan guyyaa 7 tura gaafa nuun jedhamu. Ijoolleen gwaddanyootti keenya warra wajjin dhufne walakkaan achumatti hafanii bakka teenyee mana kiraayii fudhannee jirutu jira ture yeroo. Torban tokko sana turtanii sana baastanitti jechuudha. Anaaf gwaddanyaa koo seenammaa gwaddanyaa koo afura baay'ee kan wal jaallannu Tiyoon ishee Waaqannaa jedhamti. Ishee wajjin nuti gara Dabra Libaanos deemne. Amma kanatti maaf teenyaachi dhaqneeti deebina jettanii? Saatii keenya gumnu jennee Gadaamii sanatti dabarsinannee yaannee namni nu geessummoo hin jiru hin beeknu. Daanduma Saayyuu hin beeknu. Addis Ababaa waliin dhufne egaa waliin waan jirruuf. Yeroo jalqabaa dhuftan Finfinnees. Isa booda gara Dabra Libaanos deemnee laallee chumaan xammaqannee deebina jennee murteessinee gaafa intini jennu namni nu geessummoo dhabne. Gaafa ijoollee gaggaafannu ijoolleen karaa faarfannaa baasuu dhufne sana kan warra istiidiyoo wajjin wal beekan hin jiru. Isaan keessaa Tigistii Mucaan jedhamtu tokko jirti turte. Baay'ee nama gaariif garraamii turte isheenis. Ishee gaafannee naannoo biyya abbaa koodha isin geessaa nuun jette. Biyyaan itti dhaladhee waan ta'eef rakkoo hin qabu isin agarsiisannaan isheedhaaf waan gatii makiinaa intini jennee. Waliin deemnee seenachi nu geessee deebite gara Addis Ababaa Finfinneetti. Taboodhaan immoo guyyaa 7 achuma turre. Sulumayyuu ani keessa bootaa baruudha yaadi koo. Jalqabaayyuu akka basaasummaatti dhaqxanii ilaaltanii maaltu jiramee kaayyoo koo kan wajjin wal fakkaatu sana maaliin argadhattanii garas dhuftaniitu siin? Gizeen yeroon deebi'ee dhufutti akkana rakkibneetti maaltu jira haalli isaa akkamii karaan isaa akkamii wanta jedhu keessa qorannaadhaafidha yeroo sana kanan deeme. Isa wadachi turre achitti xammaqannee guyyaan beellamii istiidiyoo keenya faaruu keenya gaafa inni ga'u nuti gara Gadaamiitti ol deebine maannoo gara Finfinneetti dhufne gara Finfinneetti turre dhufnee achi turre gara biyyaatti gallee
biyyatti gallees immoo baay'een turre naannoo waggaa lama wayii tajaajilee deebi'anii gara Gadaamiitti deebi'e. Sana booda kutannoo keessa fi yaada galmee keessanii hundumaa kawala Dabra Libaanoos yookiin Gadaamiitti galtan jechuudha. Akkasiidha. Kanaaf gaafa achi dhuftanii sana meemaa isin geggeessaniiti moo amma marsaa lammaffaadha kan dhuftanii amma kawala Dabra Libaanoos laaltaniittu torbee tokko achi turtaniittu Finfinnees bartaniittu biyya keessanitti deebitan waggaa lama tajaajiltan kana booda barumsi kutaa 10 sun achumaan hafeeramoo kutaa 11 12 sana baradhaa jedhamtamoo haalli waggaa lamaan turame sun akkam fakkaatamoo dorgomtanii akka deemtaniif akkas jedhaniif maatii keessan keessa wanti ka'een jiru akkamitti ximmoonan yookaan immoo callisummaan waggaa lamaan suni akkamitti darbe hamma gara kawaalichaatti kan immoo gara Gadaamiitti dhuftan sanatti. Waggaa lamaan sana keessatti fatanooti baay'een turaniiru. Maatiin dirqama barachuu qabdiidha. Kora tokkoof lama baradhu yookaan immoo kolleejjiin barsiisotaa yeroo sana jira ture kan dorgomamu isa dorgomtee waan tokko dirqama hojii wayii qabachuu qabdanaan jedhanii ani immoo kutannoon koo kutannoodha waan ta'eef hojii yeroo isaan na ajajan hojii isaan na ajajan hin didu. Hojii gargaarsaa gargaarsa mana keessaa waa isaan naan jedhan giddeetaadhaaf abbaa kee kabaju waan jedhuuf isa dideennaan immoo ganaa faallaa waan ta'u jireenyi yaadamaa jiruuf hojiin sun waa isaan na ajajan hundumaayyuu nan godha. Sammuu isaanii nan eega karaa isaan na gaafatanirra. Garuu dhimma kaayyoo kootii kanarratti morma makoon kenna malee isa isaan jedhan hin godhu deem murteesse. Kanan murteesse Waaqayyo wajjin jiraachuu bara koo guutummaa utuun biyya lafaan argin akkuma ijoollummaan jiru kanatti bakka Waaqayyoon tajaajiluun qaba Gadaamii galee humna qabu kanaan kan humna hin qabneef wayyaa miicee kan humna hin qabneef miila isaanii dhiqee Gadaamii keessaas wanta hojjetamu hojjetee humna koo san amma qabu kana mana Waaqayyoo keessatti ittiin tajaajilee barri koo darbuu qabadee murteessee waan hin jiruuf isaanii nafatananis karaa baay'een fatanaan dhufeera. Kan dubbatamus hin jira kan hin dubbatamnes hin jira karaa baay'een fatanaan dhufeera akkan Gadaamii seenne akkan monokoosne akkan gufadhee achi tafuuf wanta baay'ee yaadii godhamaa tureera. Garuu immoo yeroo hundaa kanan kadhadhu haadha koo Dingil Maariyaamii guutummaa jireenya koo an dabarseesiif laadheera. Humnas hin qabu, ogummaas hin qabu, ogummaanis humnis kan keef kan mucaa kee waan ta'eef ati jireenya koo hundumaatti na eegina dursi jedheen yeroon bakka hundumaa yeroon tajaajilallee deemu. Kanan fatanooti baay'een jiru garuu mabeetiin dabarsiteetti nan laanne fatanaa sana keessa na dabarsite. Akkaan gara kaayyoo kootii kana ga'urra na gooteetti yeroon dhufe immoo jechuudha gara Gadaamii kana yeroon dhufe jalqaba dhufe ergeera waan hin ta'eef karaa hinuma murteessee maatiitti himne bulettiin koo kan irratti dhaladhe tokko jirti ishee bichaa qabsiiseera. Nan deemuuf jedhee kan namni biraan hin beeku haati koo kan guddisan sun immoo beeku walumaanidha walumaan murteessina waan jiru walumaan mari'anneeti isa duras immoo subaayee baay'eedhaan kennaan namni namoonni kosadhee fiigeetti galuu bichaatu hin taane kennaan nama sanaa monoksinnaaf hin ta'a Waaqayyo faqqadeeraaf ayyameeraaf moo hin ayyamneef wanti jedhu wanta baay'eetu jira. Isa irra deddeebiidhaan namni subaayee galee yoo Gadaamii humna qabatee humna qaba yeroo hin jedhu birrii kaffalatee tiraanspoortii makiinaa kaffalatee iddoo fagoo deemee kan akka Tsaarqaanii Maaramii kan akka Gisheenii kan akka Zuqaalaa deemanii bakka subaayeetti galanii Waaqayyo biraa deebii argatan boota akkasii deemuuf mijataadha yoo ta'e haalli jireenya ofii jechuudha qabeenya ofii irratti humna ofii hin danda'a yoo ta'e xuruu Gadaamii akkasii deemanii bakka abbootii durii subaayeetti qabatanii Waaqayyoon kadhatanii deebii irraa argachaa turan waan ta'eef irra deddeebiidhaan subaayee tokko bichaatu hin taane irra deddeebiidhaan gijee tokko dhaqanii abjuu tokko hojjetanii kan abjedhee mabeeteen monokoostii naan jetti yookaan immoo na dhawwameera kana argee jedhanii tokko bichaa fudhatanii baanituu hin taane qormaata kan taaneef qorii ilaalee waan jedhuuf giddeetaa wantumti abjatamu suniyyuu qoramee ilaalamuu qaba irra deddeebii subaayeedhaan gaafatame
gara kaayyoo kanaatti dhufamuudha jammarayyuu malee ituu subaayidha waaqayyoon hin kadhatin amma ijoolloti baay'een jechuudha ijoolloti goddanyooti koo kanumti jammara yeroo jalqabaaf gadaamii wajjinii seennayyuu ijoollota baay'eetu jiru kan subaayidhaan waaqayyoon gaafatee dhufee jira kan immoo zim jedhee mabaqaan biyya lafaa kana barbaadu bakka jireenya gadaamii jiraachuu wayyaa kun warri mana kosa wayyaa akkasii uffata deemuu ergama waaqayyoo fakkaatuun bareedu akkas jedhanii kan jedhanii immoo fiigichaan dhufanii keessa galanis jira. Akkuma fiiganii sanatti kan fiiganii keessaa baanis immoo jiru. Tokkoffaan dadhabina nama sanaati jedhamee faradamuun hin danda'amu. Sa'aatiin ba'ee sanatti jechuudha. Yookaan nama kanaaf kennaa isaa miti. Jalqaba subaayidhaan irra deddeebi'ee subaayidhaan waaqayyoon kadhatee deebii argatee gara monokosuu kanatti gara gadaamii seenuutti kan bira ga'e miti ta'uu danda'a. Tokko tokko immoo dhukkubsatees immoo gara tsabalaafaa dhaqee achumatti fayyee erga na fayyisee bara koo guutummaa waaqayyoon galaggala jedhee kan achitti hafus immoo jiraachuu danda'an. Waamichi waaqayyoon beekama. Waamichi waaqayyoo karaa baay'eedhaan waan ta'eef garuu isa kara dhukkubaatiin waame haa ta'u. Galata waaqayyoof achitti hafee waaqayyo waan jaalala isaa godhu jedhee galata waaqayyoof achitti waan hafeef gaariidha. Garuu tu fayyaa qabanii nootuu wanta hundumaa gochuu danda'anii gara gadaamiitti deemuuf giddeessaa subaayii nama gaafata. Subaayii nama gaafata sabooda haati koosni irra deddeebiidhaan waa'ee koosii subaayii intin jechaa turan amantiidhaanis waan na dursaniif jireenya monoksummaadhaanis baay'ee waan na dursaniif hubannoos waan qabaniif namni wal caalaa. Ani waan tokkoon beekuun gaaffii mani na gaafachaa jirtanitti waa manatti fakkaatiin dubbadhaadhaaf malee beekumsa qabaadhee miti. Ganaa barnootarra hin jira. Ganaa barnootarra waan jiruuf hammumaan beekamu natti fakkaati kanarratti immoo wanti na gaafattan immoo irraan isiniif hira jedheen malee baay'ee ogummaa qabaadhee beekumsa addaa qabaadhee miti. Boota kanatti argame kan isinii wajjiniin dubbataa jiru. Amma isaanii wajjiniin ituun haadha koo sanaa wajjiniin ituun intini utuun isaanii wajjin jiru subaayidhaan baay'ee waaqayyoon gaggaafataa turanii isaanis deebii argatan hin jira. Sanarratti hundaa'ee anis akkuma gillii kootitti abbaa gaabbii koo wajjiniin wanta dubbadhu kan isaanii wajjin dubbataniif kan iddoo biraatti dubbatamu tokko miti. Isaanii wajjiniin bal'inaan waan dubbanne gara kanatti kan dhufe wanta murteessu jira. Sabooda kan beeku guyyaan manaa ba'e sana gara gabaabaatti haadha koo afuuraa sanaaf obboleettii koo sababichaatti dhaqan himee isan deemuuf kee garuu namatu jira nama akkasii wajjiniin deemaa karaan sodaadhaa wanti jedhamu na keessa hin jiru. Sodaa akkasii sirumaa na keessa hin jiru. Jalqaba murteessee waan hin beef jiraadhus ka waaqayyooti duus ka waaqayyooti. Jaalala isaa fedha isaa yoo ta'e karaa nagaa daandii nagaa makiina nagaadhaan achiin nagaa fedha isaas immoo miti yoo ta'e guyyaa kootu ga'ee jiras immoo yoo ta'e manaa ba'uun yoo ta'u mana jiruutuun ciisaa jiruyyuu bakka ciisichaatti naaf hin afuufata naannaaf dhufu jedhee murteessee zim jedhee wanta nama barbaachisu matsaafuma koo waan xiqqoo nama barbaachisan intini jedheen. Nan qophaa'ee bor akka boriitti makiinaan ba'uuf jechuudha. Gaafan qophaa'u waaqayyo immoo ana dursee saganteessee waan jiruuf akka carraa katamaa keenya keessaa makiinaan baatutu jira ture. Ani garuu sana garre zin jedhee makiinaa madda biraan barbaadee gara ayeraa deemeen achi ba'uufidha malee makiinaan kan biyya keenya makiinaan deemtu jirtu dhiyeessina sabni turre akka aanaa keenya makiinaan bakkuma naladde bakkuma naannoo mana keenyaatti makiinaan gara Addis Ababaa dhuftu argamte. Isa booda fedha keetii ta'eera waaqayyo galannisiifa ta'uudhaan keessa kootii waaqayyoon utuu galateeffachaa halkan sa'aatii 9 achii kaanee isa yeroo biraa guyyaa 2 guyyaa 3 karaa bulamee iddoo sana geenyu guyyaa tokkotti dhaqanii achi ga'e. Eessa geesse? Dabra Libaanosii kanan ga'e guyyaa tokkotti. Guyyuma tokkotti achi ga'e. Halkan sa'aatii 9 keera makiinaan aanaan itti dhaladhe sana. Makiina kanuma batataa kanuma antini waan ta'eef kanuma biyyaa waan ta'eef dhaabataas hin deemne misaa bichaatti iddoo tokko nuu dhaabee isa booda dhufnee Addis Ababaa geenye namooti biyyaas keessa jiru achi naqan jenneen zim jedhee makiina gasa taa'ee eessa deemta gaafa sanaan jedhan zimiman jedha baay'ee gara gadaamii kana jechuun barbaanne keessa koo waaqayyo waan beekuuf bakka naqaaruunis waan beekuuf
kan beeku kan shakkanii jiru makiinaa keessaa keessa. Kan hin beeknes immoo zim jedhanii makan ilaalanii dhiisan jiru. Isa booda Finfinnee geenye Finfinnee gaafa geenyu naannoo sa'aatii 10 guyyaa keessa 10:20 wayiidha. Yeroo achi geenyu akka carraamboo gimboota yaadni gimbootiin takla Hayimaanotiin dhiyaataa jira. Makiinoti jijjiru kan gara Gadaamii deeman. Isa booda askootina buusaniina warri wajjiniin baane sunni eessa deemtanaan askoon deemaan jedheen barreeffadheen deemaara malee garuu keessan beeku acha ta'u asa ta'u askoo sirriitti hin qabanne yeroo gisee tokkotti waan hin dhufeef hin beeku. Isa booda isaan akkamitti achumaan geenya atoobistaraadhaan geenya bakkeetti hin gannaare jedhanii ofuma isaaniitti yaasabanii nama biyyaa waan taaneef atoobistaraan nagaaniiru nama na wajjin jirachuuf askoodha atoobistaraan nagaanii. Isa booda makiinaa Dabra Libaanos isa kam jedhanii isaantu gaafate. Gadaamii kan jedhu jira. Gadaamii kan jedhu jira. Makiinaa sanan seenee bakka halkan naannoo sa'aatii 2 akkasittidha kan achi ga'ee. Torban geessan jechuudha. Guyyuma tokkotti jechuun karaan buliin jechuudha. Baay'ee gaariidha sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu ammaa wayi. Dhugaa dubbachuudhaa fi jalqabas daa'immaa keessan keessa kan jiru dabalee moo yaada keessan keessatti immoo isaan biraa immoo bakka sana dhufuun isaanii dabalata immoo waadaa abbaan keessan isaanitti laate isa dhumaa keessatti immoo kutannoon isin qabdanii fi dhuftanii subaa'ee guyyaa torbaa sana sababa faaruu baafachuudhaan dhuftanii wal qabatee gaafachi deebitanii waggaa 2 turtan sana keessatti immoo turtii qormaatawwan amma kaastan kan hundumaa dabarsee konkolaataa sana immoo osoo isin yaadiin dhiyeessee isa daandii guyyaa 3 deeman guyyaa tokko taasisee gaafa jedhu hundumaa keessatti eeyyamni waaqayyoo akka jiru waan namatti himu qaba dhugaa dubbachuudhaa fi mee gaafa Dabra Libaanoon geestan akkamitti akka dhuftan boodanitti dhufaati faaruun isin faarfattanii kollekshin ambaastan sana keessatti waa'ee dhimma monoksummaatti kan wal qabu barreessitan immoo mee faarucha sana yaadattu mee faarucha sana yaadatan ta'e walaloo sanuu jechuu dandeessu moo? Dhimma isaa wajjiniin kan wallaalle kan dhimma monoksinaa wajjiniin kan wallaallatu miti. Nama baay'ee taanee walitti waan tokkotti hojjetamee fi anoosin waama abbaa koo Yesuus michuu koo firri koo hin arganii hunda rakkina koo ija koo ol kaasee gara keen ilaalaa bakka rakkina koo si qofaatu ilaalaa kan jedhu ture walaloonsa. Kanaafuu michuun waaqayyoodha gara keetti ilaalaa firri kun arganii jechuuni. Kutannoo sin deemsa imalaaf kaastan sanan fakkaatu walaloon keessan achi keessa gaafa laallu kanaaf firri kun arganii michuun koo siidha ija koo ol kaaseen gara keen ilaala kan jedhu sun kutannoo keessan deemsaaf ka'e fakkeenyaaf namni tokko biyya ofiitii bahuudhaa ka'e biyya biraa deemuudha gaafa ka'e waan ittiin waan sana geeraroo kan immoo qaba miti keessatti kan isa dubbisu qaba. Taree walaloon sun kan sin kaasudha ture faaricha keessan keessatti faaricha kan keessan sanamee yeedaloodhaan jechuun danda'ama. Rakkoon qabu. Tole nu jette. Anoo si waama abbaa koo Yesuus michuu koo firri koon arganii hunda rakkinaa koo ija koo ol kaasee gara keen ilaalaa bakka rakkina koo si qofaatu ilaalaa kan jedhu ture. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa ilaallee laphee keessatti wantoonni hundumtuu yoo maddee daandii sana sodaa sin qabu kutannoon koo ana keessatti wantoonni hundumtuu deemee achi ga'us eeyyama kee karaa koottafus karaa tafus eeyyama keedha. Namni siree gubbaa irratti iyyuu nafaanii garuu kutadheera gaafa jedhu ergaa qulqulluu Yohaannis jalqaba boqonnaa 4:17 gubbaa irratti jaalalli dhugaan sodaa nama keessaa baasee balleessa kan jedhu dubbiseerani kitaaba irratti. Jaalalli dhugaa yoo ta'e dukkana roobaas haa ta'u bineensas haa ta'u firas haa ta'u alagaas haa ta'u maal biras hunduma keessa nama dabarsaa. Waaqayyo bira ga'uudhaaf namoota barbaadaniif akka dubartii ishee waggaa 12 jalqabee dhiigni ishee dhangala'aa ture. Isa tuquun qaba jettee gaafa kaatu waan baay'eetu jira achi keessa kan ishee dabarsuudhaati gufuutti ta'an wantoonni baay'een jechuudha. Hudhaa baay'eetu ture. Isheen garuu ceetee namoota sana keessa baatee isa tuqnaan qamisiisaa yoon tuqe nan fayya jettee deemtee tuqxee fayyinnis ta'eef hamma tuqxu sanatti garuu qormaata baay'eetu ture. Ija baay'eetu ture. Gufuuwwan baay'eetu tureeti. Dabartanii kawaala Dabra Libaanos geessaniittu. Simannaan Dabra Libaanos akkam ture mooyi. Akkamitti argattan gaafa dhaqxan tarii guyyaa 7 turtaniittu
guyyaa torba booddee waggaa lama turtanidha kan deebitanii immoo dhuftanii haalli tur dhufe sun immoo kophaa keessanidha geggeessaa daandii keessatti kophaa deemtan sanatti Dabra Libaanoos yeroo geessanii akkamittidha kan argattanii akkamitti simatamtanii maaltu sin simate akkam ture haalicha haaraa ture waan ta'eef maal ture mees akkamitti taphachiiste? Kanarratti yeroon achi ga'e jechuudha makiinaadhaan kan ijoolleen biyya keenya barnootaaf dhaqanii mucaan tokko jira ture amma Monokkosee nama guddaa ta'eera. Nama guddaa ta'anii kinatii qabu galgalooti irra jiru iddoo biraa. Yeroo sana tamaarii turani abbaan kun jechuudha. Wal beekna baay'ee karannee isaanis faarfannaa baafatanii tajaajila afuuraa irrattis yeroo konfereensii eegagee affeeramnu achittis wal beekna. Isa irrattis immoo walittis waan dhiyaannuuf akka obboleettii quxisuuf obboleessi hangafaattidha kan wal kabajanii jireenya amantii jedhan yeroo dabaree keenya dhufan baay'ee nu barsiisu. Yeroo sana barnoota irra turan. Isaan immoo Monokkosuu fi sagantaa qabu Gimbootitti. Ani immoo Gimboot sanatti Gimboot sanadha kanan deeme. Gimbootii 7 ta'uu 8 yeroo kan akkasiidha kanan iddoo sana ga'e. Maatii waan natti ergan qabu isaaniif wanta Monoksina achi arbaa isaanii guyyaa 40 gaafa Monokkosan sana subaayee guyyaa 40 waan qabuuf guyyaa 40 sana erga turanii boodammoo wanti godhamu lubbuuf kan namaa ta'u waan biddeen xiqqoo waan akka waama oduu dhaabbannaa fooniif isaan waan jiraniif waan tokko isaan maatiitti dawwalanii isheetti nageessaa qodaa akkasii namatu jiraatti naaf ergituu jedhanii maatii qabsiisaniinaan kan naqu garuu anuma ture wanta sana qabee fi deemeeranii dursee guyyaa akkasii kaadhee jara qabsiiseera abbaa kanaa jechuudha. Ijoolleedha yeroo sana barataa jiru gaamma nama guddaa ta'an jiru. Isaantu na eege. Haala mijeessanii ganaa gadaamii ganaa galuuf wanta baay'ee barbaachisaa nama baruu gaafataa. Haala gadaamii sana keessaa immoo wantoota gadaamii barbaachisan amma kanan ture dabrii marra waanan tureef gadaamii keessatti maal akka inni barbaachisu ganaa barnoota baay'ee waan muuxannoon gadaamiin turre sana dura waan ta'eef muuxannoon gadaamii waan hin jirreef dirqama isa barachuudhaaf immoo nama keessa beeku nama gaafata jammaraa jechuudha. Isa bonan isaaniif hin dawwalee isaaniif yeroo hin dawwadu isaan immoo haala naa mijeessanii na eegani. Harmoota biraa haala mijeessanii na eeganii qodaa isaanii kenneefiin harmoota biraa hamman haala gadaamii sanaa baruutti wantoota barbaachisan maal akka inni hojjetamu hundumaa hamman baruutti isaan bira tureen dajji xanaata dhama iddoo sana wanta baratamu intini jedheen bultii keessadha kan gana haala isaa baree maal akka inni hojjetamu hundumaa isaa baree garoon jalqaba yeroo naqee Monokkosee deemuuf ture. Monokkosanii isatti deebitu. Monokkosee guyyaa 40 subaayee guyyaa 40 waan qabuuf guyyaa 40 sana subaayee kochumatti xumuree haadha koo warana guddisan sana wajjiniin taa'uudha ture. Sagantaan koo akka fooniitti jechuudha. Garuu immoo wanta abbaan saganteeffate irra immoo wanta waaqayyo namaaf saganteessutu dursa waan ta'eef namoota baay'eedha kan achi taa'uuf fedha qabanii hundaaf hin eeyyamamu garuu. Namooti baay'een bakka anteen jedhanii murteessanii intini jedhan yookaan fayyaa dhabuu yookaan fatanaa baay'eetu dhufaa akka isaan achi hin teenyeef waan hafuurri wayii isaan fedha waaqayyo waan hin taaneef natti fakkaata. Wanti isaan goolu wanti isaan rakkisu akka isaan rakkina hin dandeenye wayii wanti isaan dandamachiisu. Wanta akka isaan godhu hin jira. Kana gaafa ilaalu immoo yookaan fedha waaqayyo ta'uu dhiisuu danda'a yookaan immoo seexanumti jira kana fattanee beekaa fattanaa jira akka isaan iddoo sana dhiisanii deemaniifis natti fakkaata. Kun waaqayyoo fi isaa ani garuu Monokkosee guyyaa 40 achi xumuree isaan biratti deebi'ee achuma hojii bata kiristaanaa hojjetamu hojjennaadha sagantaan nuti walii qabnu. Jennee garuu gaafa achi dhaqu immoo deebi'ee gara dabriitti deebi'uun koo fedha waaqayyoo hin taane. Kanaaf achuma turtanii achuma jirtan achuma turtan achuma dhuftan arras. Achumaan dhufee achumaan turee achumatti itti fufas sagantaan qabu gara jaalala waaqayyoo ta'e. Amiin sagalee jireenyaa sinaa dhageessummaa